Taansinee kan isin biraan geenyu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a ammallee nu faana bu'a. Falfalli gawwaa hin dhokatum ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo walga'iilee adda addaa godhatuudhaan mari'achuu yaada wal jijjiiruu fi wal qajeelchuun saba rakkoo siyaasaa keessa jiru keessatti hafnaan isa bilisummaa qabu birattuu fudhatama qaba. Walga'iin yaada ijaaraa furmaata dhibdee siyaasaa irratti mari'atu daandii egeree uummataa addeessee himuudhaan furmaata akeeku dhuguma bakkayyuutti barbaachisaadha. Kan balaaleffatamuu fi mormamuu ajandaa qabsoo uummataa naaffisu ittiin masakaman tarkaanfachiisuuf yaaduudha. Maqaa uummataa fi qabsoon dhaadataa dantaa ofiif fiiguun abaaramuu fi dura dhaabbatamuu qaba. Guyyaa uummata Oromoof kan dubbatan fakkaatanii halkan diina waliin kanneen karoora baafataa bulan yookiin akeeka diinaa fiixa baasuuf shira xaxan hundi uummata jalaa dhokatuu hin danda'an. Walga'iin shira akkanaan guutame uummata Oromoof haaraa miti. Walga'iilee akkanaa hedduu argee jira. Ittibaa walga'iilee akkanaas argee taajjabeera. Summiin dammaan makame isaaf qopheessan akkanaas kanneen qopheessan isaa galaafatu arge malee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo gufachiisuu akka hin danda'in irraa dhokataa miti. Dhiyeenya kana sadaasa 11 hanga 13 bara 2016 walga'iin hoogganoota Oromoo jedhamu Atlaantaatti gaggeeffamu Oromoon addatti ammoo Oromoon biyyaan baa qubatee hin dhagayin hafe hin jiru. Walga'iin fakkaataa kanaan duras biyyuma Ameerikaa keessatti gaggeeffame akka ture ni yaadatama. Walga'iin Minnesota bara 2008 adda bilisummaa Oromoo irraa fottoquun jijjiirama argamsiifna jedhanii achi bahan adda bilisummaa Oromoo abaaruu fi abaarsiisuun xumurame. Ummata walitti qabaniif waadaan seenan Oromiyaa baatilee keessatti bilisoomsina jedhu kan maallaqa ittiin guurratan ta'urra hin dabarre. Dhaadannoon qabsoo finiinsinaa dhageessaa turan galma walga'ii sanaatti hafe malee waliin hin baane. Kanneen adda bilisummaa Oromoo abaaruun galma goosaa turan hundis torbanootaan booda waliyyuu gananii bakka adda addaatti caccabuu uummatatu arge. Kan irratti walii galuu danda'anii fi irratti mari'atan adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu irratti malee kaayyoof akeeka irratti waan hin turreef umriin gabaabbate. Summiin adda bilisummaa Oromoo ittiin galaafatuuf qopheessan isaanuma galaafate. Bara 2008 boodas gareen maanguddoota bu'uureessitootaa fi gameeyyii ofiin jedhan araara buusna tokkummaa argamsiifna mooraa qabsoo Oromoo gabbisna jedhanii diaasporaa hojoomsaa akka turan hin dagatamu. Gareen kunis taanaan mooraa qabsoo bilisummaa itichuuf osoo hin taane akeeka dhokataa ofii tarkaanfachiisuu kan barbaadaniin kan dhuunfatame ta'uu fi hundaan olitti ammoo adda bilisummaa Oromoo irratti shiruu galii godhatanii waan sosso'aa turaniif akeekni isaanii gatatee hafe. Gareen kunis dhumarratti akeeka faallaa bilisummaa uummata Oromoo qabu ifa gochuun mooraa isa keessumsiisuu danda'utti xaxatee gale. Seenaa dabre kana kaasuun kan amma wal yaadachiisuuf. Haala salphinaa fi qaanii haala gaddisiisaa fi lammii hunda aarsaa jiru uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiruuf ammatti kan barbaachisu lammii uummata jajjabeessu rakkoo keessa jiruuf dirmatu gaafa xiiqii fi morkaa waliin dhaabbatu malee alaala fagoorraa qajeelfama itti dabarsu yookiin maqaa uummataan daldalu miti. Kan jaarmiyaa isaa akka qaroo ija isaatti ilaalu abaaruu hin barbaadu. Ilmaansaa gaachanaaf abdii uummata Oromoo jedhee ittiin dhaadatu kan jalaa balaaleeffatu keessummeessuuf qophii miti. Osoo hin filatinii fi bakka hin buufatiin nutu si hooggana kanneen ittiin jedhan irraas homaatuun eegu. Waltajjii kanneen diina waliin michoomuun ilmaan uummataa ficcisiisaa turan sichi adda adda keessa rasaasaan dhoofna jechuun dhaadataa turan irratti faarfaman kanneen bu'aa bahii qabsoo hunda danda'uun akeeka isaanii irratti cichuun qabsoo armaan gaan
kanneen dhiigaaf lafee isaaniin qabsoo Oromoo sadarkaa boonsaa har'arra ga'e dhaqqabsiisan irratti abaaraman irraa silas ummanni Oromoo maal eegama? Addi bilisummaa Oromoo eenyuyyuu walgahii fedhe gaggeeffatuu fi jaarmiyaa barbaade labsaturraa mormiin qabu. Kan akeekasaa dura dhaabbatu kamiyyuu ofirraa ittisam. Kanaaf ammoo dandeettiis gahummaa sitti qabam. Hundaan olitti kanneen wareegama ummata keenyaa miseensota adda bilisummaa Oromoo qeerroo fi waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessanii fi wareegama isaanii haguuguu yaalan jabeessee dura dhaabbatam. Waliigala kanneen adda bilisummaa Oromoo abaaruun yookiin qopheessuun qabsoo bilisummaa irratti abbaa of taasisuuf munyuuqan hunda kan ofirraa ittisu ta'uu hubachiisa. Kanneen walgahii Atlaantaa qopheessan kan adda bilisummaa Oromoo balaaleeffatee fi balaaleeffachiise hundi ifatti adda bilisummaa Oromoo qeerroo waraana bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo dhiifama akka gaafatan adda bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Dhumarrattis adda bilisummaa Oromoo shiroota diinaa fi masaanotaa irra aanaa akka har'a ga'e fuula durattis irra aanee qabsoo itti fufuurraa humnii fi shirri isa dhaabuu danda'u kan hin jirre ta'uu gajjabeessee hubachiisa. Duti saree gaala deemsarraa hin dhaabum. Adda bilisummaa